Ogumaa Harkaa fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaala keetii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo bakkuma jirtetti immoo nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu kan biyya keessas kan biyya alaas akkam jirtu isiniin jechaa egaa har'a siifan immoo waan addaa wayii fiddee dhufte jechuudha siifan waan addaa fiddee dhufte waan addaa kana immoo itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kooyi achumaan immoo warroonni chaanaala kiyyaa faarawaa taatanii subscribe gochuudhaanii nu jajjabeessaa isiniin jedha egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessanii akkuma argaa jirtan kana halluu garagaraatiin qabattee dhufee jisraa yookiin immoo hojii harkaa kan jedhamu yookiin daantilee jedhama Ogumaa harkaati jechuudha walumaa galatti fakkeenyaaf wanta akka Agaalibsiidha achuu dandeessanii kan tirii akkasuma kan quumii keessanii akkasuma mana keessan kan ittiin bareeffattan walumaa galatti jechuudha. Jisiraan immoo kan harka namaatiin dhaamu malee kan yookiin maashiniin dheessuu hin taane jechuudha. Innaa wantoota akkasiisanii isinii qabattee dhufe jechuudha. Hanga dhumaatti kana waliin taasin jedha. Akkuma beekamu kunoo kuulli kunii kan Itoophiyaadhaan dhufe jechuudha. Kuulli kuni akkuma argaa jirtan kana kuulli kunniin baay'ee bareedaadha. Kan Itoophiyaa qaqal'aadha. Garuu akka kan daabbootii fi akkasuma kan tirii jechuudha. Akkasuma immoo masoobii quumii, masoobii daabboo, kan biddeenaa akkasuma soofawwan garaagaraatirraa ababaa garaagaraatirraa kan godhatamuu fi kan biyya keenyaa wayii jechuudha. Maaliif inni qaqal'aadha waan ta'eef baay'ee bareedaadha. Garuu kun amma kan agartan kun amma kun kan asitti bite jechuudha. Kun immoo kan immoo Saawudii keessatti biteanii baay'ee fufurdaadha jechuudha. Kirriin isaa jechuudha. Kan Saawudiitti bitamu kuni kirrii asii kun baay'ee fufurdaadha. Garuu gaafa ati dhooftu agaalibsii irraa baay'ee bareeda immoo inni ajaa'iba jechuudha. Agaalibsii baay'ee irraa bareeda gaafa dhooftu xiqqxiq jedhee dhaama jechuudha. Yabbuudhas xiqqxiq jedhamee sii dhaama jechuudha. Akka biyya keenyaa qallaafti. Garuu immoo daantilii waan kaanirraa siin bareedu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee hin bareedu jechuudha. Siruma hin bareedu jechuudha. Amma kuulli kun wal fakkaata malee garaagarummaa qaba jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf kun halluun isaa wannoon isaa kirriin isaa baay'ee sisiidhateenya. Baay'ee haphiidha garuu dheessatti namatti tolti. Kuni baay'ee xiqqoo dheessattillee si cinqa baqa si cinqa xiqqoo jechuudha. Garuu immoo agaalibsiidhaaf baay'ee filatamaadha jechuudha. Ani gara kootiin agaalibsiisitti agarsiisa. Kuulli kun garaagarummaa qaba jechuudha. Kun kan Saawudiitti kun kan Itoophiyaati. Amma asitti agarsiise kun kan Itoophiyaati. Kun immoo furdaan kun immoo kan Saawudiitti jechuudha. Kunillee kan Saawudiitti kun furdaan kun jechuudha. Innaa kuulli isaa kan Saawudii keessa baay'ee fufurdata. Kirriin isaa sirriitti fufurdataa jechuudha. Innaa akkuma agartan kun agaalibsii kan Saawudiitti nadha'e jechuudha. Kirrii Saawudii keessatiin jechuudha. Saawudii Arabiyaa keessaa bitee nadha'e jechuudha. Gurraachis adiinis diimanis kan asii bitame jechuudha. Kan Itoophiyaa osoo hin taane jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeda. Agaalibsiitti ani baay'een isa filadhe jechuudha. Maaliif biyyattis dha'ee waan jiruufi kan biyyaa sanirraa kanatti irra furdaadha. Baay'ee xixiq jedha jechuudha. Hin xaqaxaqama baqa baay'ee dassi jedha jechuudha. Inna baay'ee xixiq jedha jechuudha. Agaalibsii irraa baay'ee bareedaa jechuudha. Garuu daantilii kaanillee isinitti agarsiisaa isaan kan dha'e jechuudha. Baqa hin bushaa. Walittuu Yuusuf hin galu waan akkasiin beekoni furdata baqa furdaa sun immoo gizee kan masoobii quumii kana shinii midhaamna kana dhooftu baqa hin furdata akka malee furdata jechuudha. Inna inni kan filatamu kan baqa agaalibsiidhaaf baay'ee filadhe wantoota kaan waliif garuu hin filanne jechuudha. Yaa akka namni harka keessanitti beekuu dandeessanii isiniin jedha. Kanaaf immoo akkana fakkaata jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen dhaachuu barbaadanillee immoo jechuun namni daantilii hin beeknu ka'umsa irraanuu jammari yoo kan jettan ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo ijisiraa kana nutti agarsiisi. Ijisiraa agaalibsii kana dhaana'uu jettan akkasuma immoo ijisiraa kan daabbootillee kan shinitti haa ta'u ijisiraa barbaadan nagaafachuu dandeessu jechuudha. Namoonni immoo agaalibsii dhaachuu barbaadan dhugaa dubbachuuf diizaayiniin kun baay'ee bareeda. Baay'ee tokko natti bareeda jechuudha. Akka kootti akkasuma xixiqqeedhaan namallee akkasuma gannuun sin dhibu jechuudha. Dhugaa namni daantilii qabbeettu hundiyyuu hin dhoofta jechuudha. Baay'ee sin dhibu jechuudha. Inni akkasii siniin jedha. Kana fakkaata jechuudha. Kuula isii baay'ee furdaadha. Kan Itoophiyaa immoo baay'ee qaqal'oodha. Dasma jetti jechuudha. Inni akkasii siniin jedha. Kana fakkaata.
Kanaafii isinillee wanta gizee boqonnaa qabdanitti baradhaatii mana keessan bareeffadhaa kirrii ganaa gabaadhaa bitachuun xaarinaati jechuudha. Maaliif ganaama Dakanya meeqan bitta amma daantirii takkitti meeqan akka bitan hin beeku ani meeqan akka dhoofsistu hin beeku. Aguma kanarraa immoo gaafa ofii keetii dhaattu si wash akka kiyyatti gaafa ofii keetii harkuma keenya keessa jira wanti hunduyyuu gaafa ofii keenyaa hojjennu harkuma keenya keessa jira jechuudha. Garuu siffinnaa qabna malee wannuma hundumaa hin beekne jechuudha. Wanni wallaalle tokko hin jiru jechuudha. Inna akkuma argaa jirtan kun isa daabboti kan asii kuula asiitti nadhee kuula Saudi keessa bitee nadheef garuu furdaa si dabbisiisa kan daabboo sun jechuudha. Agan jalqabeen gaabbee garuu qixxee ga'e waan ta'eef handhiise jechuudha. Baqa furdatu si akkuma azarii kolleen kenna malee ni sodhee cumaadhaa jira jedha. Inna akkuma argaa jirtan kaakunoo isa kana jechuudha. Baay'ee furdata jechuudha. Osoo amma kan Itoophiyaa ta'e baay'ee qaqal'aa ta'e bareeda. Amma iji sirba isaatu itti naa garuu dhugaa rabbii dubbachuuf kan daabboo walitti naa baay'isee galuudde maaliif siyaala furdata baqa waan ta'eef jechuudha diizaayinii isaa. Garuu immoo kana gaalibsi irraa baay'ee bareedadha sinje. Isatti irra filadhe akka kootti isatti irra filadhe. Kanaaf immoo isinillee dhawuu yaalaa isin jedha hanga danda'ametti yeroo boqonnaa qabdanitti jechuudha. Dhugaa rabbii yeroo boqonnaa qabdanitti itti fayyadama. Rabbi nama xiqqoo daa'ima kana dhibu osoo daa'imti jiraachuu baattee fa'a diizaayinii hedduudha jechuudha. Dhugaa rabbii gaalibsi kana asitti muree dhangalaatu. Garuu akkaman godharee daa'imatu waan jiruuf baqa yeroo takka marsaa takka kada lama dhaabraa deema baqa akkasumatti jechuudha. Annaa akkasiin jedha wanta ofii keessanii beektan immoo dhaachuu yaalaa yeroo boqonnaa keessanii yeroo kilaasii keessan galtanii xiqqoo boqonnaa fudhattanii yeroo teechanii waan kana dhaachuu yaada mana keessan ittiin bareeffattan gurguraaf osoo hin taane manuma keessan ittiin bareeffattan jechuudha. Nama gurguraayyuu nama baay'eetu na gaafate garuu hamiin gurguru kiyyaafuu sun dhaadhee baay'ee bareedadha jechuudha. Annaa akkasiin jedha obboloota kooyi kana fakkaata jechuudha. Kanaafii immoo isinillee dhaachuu yaalaa isin jedha. Gaalibsiin kun baay'ee bareedadha si fayyada jechuudha. Akkasuma kan soofawwanii kan daabboo kan niqoomii kashinii kan haalatu waan barbaade kana babaa irra godhatanii waan barbaadan ofii keessanii dhaachuu dandeessan jechuudha. Ganaa kana hunda gaafa mana ofiitti bitte birrii baay'ee si baasisa. Kanaaf ejjisiraa barbaadde ofii keetii bita dhaachuu dandeessa jechuudha. Maaliif ejjisiraa gaafa daantelii beettee ejjisiraa sin dhibu jechuudha. Maaliif laalatuma dhoofta waan ta'e wanti si dhibu tokko hin jiru ofii keetii itti xiyyeeffannaan hin hojjettaa jechuudha. Kanaaf mana keessa ittiin babbareeffadhaa isiniin jedha malee hin fitinaa isiniin jedha. Dhugaa rabbii maaliif yaala ofuma keetii jechuudha. Waanuma tokko wanni si dhibu hin jiru. Waanuma salphaa wayiiti jechuudha. Warri hin beekne jechuudha. Warri beektan shaada fuudhi beektu waan ta'eef warri hin beeknetti akka barattan isiniin jedha. Yoo hin beekne ta'e immoo ni barsiisee akkamitti jalqabu warri jettan komentii jalatti naa kaa'a. Mo warri mo diizaayinii kana barbaanna diizaayinii kana barbaanna naan jettanis komentii ala naa kaasiin jedha. Akkasuma mo kirriiwwan namoonni kirrii faallee kan gaggaafatantu jira. Kirriin yoo wasaanyi maatidha. Akkasuma mo xarabachuus hin dandeessanii jira. Hin furdata malee akkuma isiniin jedhe hin jira jechuudha. Isheen faarreen hin jira, inni faarreen jira, jira kirooshinillee hin jira. Akkas isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaaf hojjetadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Kanaaf obboloota kooyi hundumti keessaniyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Mana keessan keessatti ittiin bareeffachuudhaaf isiniin jedha. Akkasuma kaayyuu yaada fi qeeqa qabaattan immoo komentii jalatti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattanii barreessaa rakkoon qabu isiniin jedha. Baradhaa mana keessan babbareeffadhaa isiniin jedha. Warri isinitti viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isin kabajaa hanga viidiyoo biraatti nutti turtii gaarii.